keessa harka koo wal qabadhe jaalallee koo sitti narra galfadhe si waaqessa ani Abbaba Abbashuu jedhamaa na beektu gaa dur na weellisan ture. Hiriyooti koo baay'een isaanii karaa Keeniyaa ba'anii dhoka baqatanii ani akka carraama ta'ee daayirektii manni asii invitation paper ergadhee biyya Norweetti sirbaaf dhufe yeroo dhufe. Silansika anusti fanan dema jaalalleeko gajjedhen simbitama kana baasu sibilaatti ramaan kasiniisu sinjijjiiru omaan sirboota adda addaa baasuudhaan gara kaaseetta 5 baasee otuun kanaan jiruuti gaa gooftaan karaa irratti na qabatee kunoo gara mootummaa isaatti na dabale. Haaleluyyaa. Amma immoo kunoo Kiristoosiin faarfadha. Sitti maatanee sitti jiraadhee ulfiin argadhee gammachuu nagaa keessa koo guuttee sittanii boqoddee. Otoo jechuun yeroo sana muuziqaa fa'aa hojjettanii achi keessumaa haalli jijjiiruus wal makaa ture baay'ee illee yeroo rakkoo ture akkamiin biyyaa baate? Shubbisni koo ililleen koo anaanna'u teessoo mootii. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Ani sila akkuma jalqaba sitti mee ijoollummaati kaaseen sirban jaalladhan ture baay'ee sirban jaalladha. Fedhii mako dhiiga koo keessa ture sirbi dur. Darbee barreetti mataa buune darbee barreetti namaa buune. Baandii gadaa keessan ture. Baandii gadaa keessatti yeroo baay'ee dararama guddaatu nurra gahaa ture biyya keessatti. Shaadaayina dandaada dandaada. Anamma sa'aatii ammaatti waldaa afaan Oromoo magaalaa Bergen biyya Norwee keessa kan jiraatu asittiin tajaajilaa jira muuziqaa taphachuudhaan akkasumas immoo faarfannaadhaan waldaa afaan Oromoo biyya Norwee magaalaa Bergen kan jirtu tajaajilaa jira. Maaliinan sikiteessa inni ture kaleessa arradosa kaleessa kanaaf suweeddeessa. Maaliinan sikiteessa. Lukkuu kana qaluun jira waan akkas akkasii lukkuu kana qabatanii waan akkas goggochuun lukkuu gaa qalamaa mashee bitan asitti qaluun hin danda'amu dhorkaadha. Guyyaan kun guyyaa gammachuun guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf du'i sin beeku dullum jennee faarfannaan kun faarfannaan baay'ee jaalladhuudha. Gara faarfannaatti gara amantiitti naa deebitu. Xiqqoo bakka sanatti murteessuu hin rakkanne akkamitti murteessuu dandeesse yoon siin jedhu jireenya keessa turte bakka ho'ifatte hiriyoota hedduullee bakka itti baafatte jechuun danda'ama. Isa kanarraa gara hiriyaa haaraatti yookaan immoo jiru haaraatti gara sanatti kanatti deemtu xiqqoo murteessuudhaaf sitti ulfaanne. Ammanumani jedha jecha kamiinanii gooftaa koo wal qabaa guyyaadhaa guyyaatti. Amman kan sidhibu faarfannaa kanan faarfachaa jiru faarfannaa namootaan faarfachaa jira. Faarfannaa Waaqayyo naa kennuun eegaa jira. Faarfannaa yeroo Waaqayyo naa kennu faarfannaa mataa kootiin nan baasa. Umurii kee inni lakkaa'u eenyumaa inni eenyumaa inni eenyumaa. Eebbifamaa baay'ee Waaqayyo sana eebbisuu carraa kana naa laattanii.